Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka mooltan sagantaan BBC Afaan Oromoo kamisa galgalaa eegale UN har'a dhimma Tigraay irratti balbala cufatee mari'achuu fi boordiin filannoo biyyaalessaa buufataalee filannoo walakkaa ta'anitti galmeen taasifamaa jiru jedhe. ምዕራብ ወለጋ ምስራቅ ወለጋ ወለጋ ሊጣ ወለጋ ባሃ ቄለም አከሱመስ ሆሮ ጉዱሩ ወለጋቲ ረኮን ነገኛ አመስ ሙልአቱ ጅራ አሜሪካን አፍጋኒስታኒ ወራነ ባሱፍ ጀቹ I will not pass this responsibility on to Imana kana president ittaanus dabarsuun qabnu Barataa akka biyyaatti qormaata kutaa 12ffaa qabxii isa olaanaa fides dubbisneerra Finfinneetti hoteelonni nyaata raafe kaanuuf qooduu fi oduuwwan kaanis jiru sagantaa kana ammayyuu taana isiniif dhiyeessa Manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii guyyaa har'aa dhimma Tigraay irratti marii cufaan gaggeessa. Mariin kun akka taasifamu kan gaafate Ameerikaadha. Dhiyoo qondaaltonni Ameerikaa fi gamtaa Awurooppaa Itoophiyaa daawwatanii deebi'aniiru. Kana dura marii wal fakkaataa waamicha Ayirlaandiin taasifame Raashiyaa fi Chaayinaan dhimma keessoo Itoophiyaatti jechuun waan mormaniif miseensonni mana marichaa wixinee waloo hin baasne ture. Akka UN ibsetti marii har'aa irratti qondaalli olaanaa deeggarsa namoomaa UN Mark Lowcock deeggarsi namoomaa haala barbaadameen naannoo Tigraay keessatti namoota deeggarsa barbaachisuuf hin geenye wantoota rakkisoo ta'anis miseensota mana maree nageenyaaf ni ibsu jedheera. Gama kaaniin gareen mirga namoomaa falmu Human Rights Watch sarbamiinsi mirga namoomaa akka dhaabbatuuf UN dhimma Tigraay irratti tarkaanfii fudhatu qabaa jechuun galgala kana ibsa baaseen gaafateera. Buufataalee filannoo biyyaalessaa barnaaf galmee filattootaa galmeessu jedhamanii eegaman keessaa kan galmee gaggeessaa jiran walakkaa qofa ta'uu boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa beeksise. Kun kan ibsame boordichi haala adeemsi galmee filannootti jiru paartilee dorgomaniif yeroo ibseettidha. Itoophiyaan filannoo biyyaalessaa jaaffaa baatii caamsaa keessa gaggeessiti. Haa ta'u malee buufataalee filannoo baranaaf filattoonni itti galmaa'u jedhaman keessaa 24,000 ol filattoota galmeessaan jiran kan yeroo ammaa galmee gaggeessaa jiran 25,000 qofa ta'uu boordichi ibseera. Silaa boordichi filannoo baranaa buufataalee filannoo 50,000tti galmee gaggeessuuf yaadee ture. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa addee Burtukaan Miidhagsaa kaadhimamtoonni hidhamuun akkasumas hiikamuun galmeen filannoo akka qabbanaa'u godheeraa jedhan sababoota ijoo galmeen akka irraa wannee taasisanis akkanaan ibsu. የትራንስፖርት ሁኔታ የጸጥታው የሎጂስቲክሱም ለዚህ ላይ Rakkoon geejibaa nageenyaa akkasumas loojistiksiin buufataaleen filannoo akka hin banamne kanneen taasisan keessaa qooda qabu. Rakkoo geejibaan dabalata rakkoon dura aantummaan galmee filattootaa quunname kan jennu rakkoo nageenyaa asis achis mudachaa jirudha. Galmeen filattootaa akka hin adeemsifamne akka rakkoo ijootti kan ilaalle rakkoo nageenyaati. እሱ ለመራጮች ምዝገባ እንደ ዋና ተግዳሮት የምናየው ነው። Addee Burtukaan bakkeewwan galmeen gaggeeffamaa jiruttillee haala barbaadameen galmeen adeemsifamaa jira jedhanii akka yaadne himaniiru. Akka fakkeenyaatti magaalaa Finfinnee keessaa namoonni galmaan 200,000 fi 1,000 qofa ta'uu dubbataniiru. Galmeen filattootaa erga eegalee torban 3 ol ta'us yeroo ammaa buufataalee 4,126tti rakkoo nageenyaan galmeen filattootaa hin taasifamne jedheera boordichi. Bakkeewwan galmeen hin taasifamne keessaa naannoo Sumaalee, naannoo Afaar, Matakkal, naannoo Amaaraa keessa Shawaa Kaabaa fi godinni addaa saba Oromoo keessatti argamu. Kuni godinoota Wallaggaa Arfan akka dabalatullee boordichi ibseera. በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ምስራቅ ወለጋ ሆሮ ጉድሩና ቄለም Naannoo Oromiyaatti Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Qeellam akkasumas Horroo Guduruu Wallaggaatti rakkoon nageenyaa ammas mul'atu jira. Haala kana keessatti boordiin filannoo homtuu akka hin uumamnetti yookiin immoo rakkoon homtuu akka hin jirre godhee adeemsa galmee filattootaa itti fufuu hin dandeenye hin barbaannes. ምዝገባን ሂደት መቀጠል አልቻለም አልፈለገም። Filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa waggaa darbee sababa koronaa vaayirasiin as darbe gaggeeffamuuf torban qofa hafe. Galmeen filattootaa xumuramuuf guyyoonni 10 hafaniiru. Guyyoota itti aananitti yoo hammi eegamee galmaa'u baate tarkaanfii boordichi fudhachuu danda'u amma ittiin beekamu.
Ameerikaan turtii waggoota 20 booda loltoota ishee Afgaanistaaniitii akka baastu himte. Dubbii Ameerikaa kana booda Taalibaan waraanicha irra aanneerra Ameerikaan injifatamteetti jedhe. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden ibsa guyyaa roobii Waayit Haawusitti kennaniin waraanni Ameerikaan yeroo dheeraaf taasiste xumurri isaa ammaa jedhaniiru. Firaa'ol Balaay gabaasa qabdi. Ameerikaan akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2001tti ture Afgaanistaanitti haleellaa qilleensaa raawwachuun boodarra waraanatti kan seente. Guyyaan Ameerikaan waraana ishee Afgaanistaaniitii baastu fulbaana 11dha jedhameera. Kunis guyyaa Osaamaa bin Laaden gamoowwan daldalaa Ameerikaa lamarratti haleellaa raawwatee turedha. Haleellaa sana boodadha Ameerikaan gara Afgaanistaan kan qajeelte. Yeroo ammaa loltoonni Ameerikaa 3,500tti tilmaamaman Afgaanistaan akka jiran ni amanama. Ibsa kaleessa Baayiden kennaniin si'achi lubbuu aarsaa gochuu hin qabnu jedhaniiru. I will not pass this responsibility on to a fifth. Just what conditions require. Imaanaa kana pirezidaantii itti aanuuf dabarsuu hin qabnu. Ameerikaan Afgaanistaan turuu isheetiin maal milkeessiti? Haleellaan nurratti dhaqqabee ture. Kaayyoo ifa ta'e galmaan ga'uudhaaf waraanatti seenneerra. Kaayyoowwan kanneen galmaan geenyeerra. Billaadiin ajjeefameera. Iraaqii fi Afgaanistaanitti Alqaayidaan mo'atameera. Yeroon waraana dhuma hin qabne itti dhaabnu amma. And it's time to end the forever war. Ameerikaan waraana Afgaanistaanitti taasisteen lubbuun hedduu gama hedduun darbeera. Ta'us nageenyi guutuutti hin mirkanoofne. Ameerikaa fi humni waraanaa kaaba Atlaantikii neetoo rakkoon nageenyaa Afgaanistaan keessa jiruuf Taalibaanitu itti gaafatamaa jedhu. Taalibaan biyya Emireetotaa Afgaanistaan jedhamtu hundeessuuf carraaqa. Hooggantoonni Taalibaan hanga kaayyoon keenyi galmaan gahutti qabsoo keenya itti fufnaa jechuun himu. Nagaa buusuu fi qophiidha. Jihaadiifis akkasuma. Qabsaa'uu dadhabneen beeknu. Wal dhabdeen mootummaa waliin hin qabnu. Nuti mootummaa sirna Islaamaa hordofu hundeessuu barbaadna. Isaan hin barbaadani. Hanga gaaffii keenya fudhatanitti jihaada keenya itti fufna. Pirezidaantiin Afgaanistaan Ashraaf Gaanii Ameerikaan Afgaanistaaniitii bahuuf isa jettu akka kabajan dubbataniiru. Ta'us mootummaan isaanii nageenya uummataa kabachiisuuf waan hanqatu miti jedhan. Osoo kuni kanaan jiru ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan osoo hin eegamin guyyaa har'aa magaalaa guddoo Afgaanistaan Kaabul seenaniiru. Sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu oduuwwan gaggabaaboon sinitti himaa. Itoophiyaatti ulamoonni naannoo Somalee qaama saalaa ijoollee durbaa muruu fi hodhuun amantaa Islaamaa waliin walitti dhufeenya akka hin qabne ibsuuf seera kana dhorkuu baasuu fi kittaanaan akkanaa naannicha keessa bal'inaan kan beekamu yoo ta'u dhaabbanni fayyaa addunyaa gocha kanaa baay'ee hamaadha jechuun ibsa. Qindeessaan muuziqaa Dinqiisaa Dabalaa yeroo lammataaf gaafa kibxataa poolisiin to'atamus ammallee mana murtiin dhiyaannee jechuun maatiin BBCtti himan. Hojiiwwan qindeessaan kun qindeesse keessaa kan caalaa bultume maaster pilaanii jedhamu keessa jira. Haati warraasaa Aadde Raahel Dassaaleny qindeessaan kun waajjira poolisii magaalaa Sabbataa Furii ganda Arfaffaatti fudhatamuu himte. Dhimma kanarratti waan poolisiin jedhu hin arganne. Magaalaa guddoo Niijeer Naayimeeyitti guyyaa kaleessaa balaa ibiddaa mana barumsaa sadarkaa jalqabaatti qaqqabeen yoo xiqqaate ijoolleen 20 ta'an lubbuu dhaban. Yeroo balaan kun jalqabee ijoolleen barnootarra turani. Poolisii Mineesotaatti nama gurraacha Gaana 20 ajjeeste irratti himanni banamuuf ta'uu abukaatonni miidiyaatti himan. Poolisiin kun dogoggoraan ajjechaa kana raawwachuun gabaafamee ture. Gaambiyaatti dubartoonni yeroo Ramadaanaa dursanii hojiidha akka ba'an eeyyamamee fi kunis manatti galanii nyaata iftaariif ta'u akka qopheessaniif yaadameeti. Eeyyamni kun garuu saalaan loogeera jedhamuun qeeqameera. Pirezidaantiin duraanii Burkina Faasoo falmataa Chee Guveeraa Afrikaa jedhamuun beekamu Toomaas Sankaaraa ajjeesaniiru jedhamanii himanni irratti banamuu fi Toomaas Sankaaraan bara 1987tti kan ajjeefame yoo ta'u paan Afrikaanistoota jaallatamoo keessa ture. Oduu biraattan ja'a bulchiinsi magaalaa Finfinnee qaamolee hawaasaa guyyaatti al tokko soorachuu hin dandeenyeef soorata dhiyeessuuf wiirtuu ijaaruuf ta'u tibbana beekseera. Haala kanaanis namoonni 100,000 ta'an ni fayyadamuu jedhamee yaadama. Hoteelota kanneen akka Shiraatan dabalatee qaamolee hawaasaa kunneen sooruu irratti ni hirmaatu. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti itti gaafatamaan waajjira hojjetaa fi hawaasummaa obbo Tafarraa Mollaa yaadni kun akkamiin dhufe kan jedhu nutti himaniiru.
ይሄ ሐሳብ የመጣው በከተማችን ላይ በተለያዩ ጊዜ ቆሼ የሚባል ቦታ ከከተማ ያሉ ደረቅ ቆሻሻዎች ያኒ ኩኒ kan dhufe magaalaa keenya keessa lafa qoshee jedhamu iddoo balfi gogaatti gatamu keessa deemuun namoonni nyaata akka barbaadan erga hubatameeti. Hoteelonni dhaabbilee garaagaraa fi manneen jireenyaa otoo hin hafiin nyaata irraa hafe achitti ijaagataniif namoonni guyyaatti ala tokko soorachuu hin dandeenye keessaa nyaata funaannatu. Nyaati hoteelota irraa fuudhamee gatamu gosa lama akka ta'e qorannoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee gaggeesseen baruun danda'ameera. Nyaatni kan gatamu yeroo maaddii irraa hafu qofa osoo hin taane kan hoteelichi nyaata akka dhiyeessu ajajamee irraa hafutu jira. Kanaafaa maaliif baankii nyaata bilchaate walitti qabuu fi wiirtuu nyaanni kun itti dhiyaatu hin ijaarru jennee kaane. የበሰለ ምግብ ባንክ በዚህ መልኩ ማዕከል ገንብተን Obbo Tafarraan hojii qaamolee hawaasaa kunneen sooruu irratti ammatti hoteelonni 12 akka hirmaatan walii galaniiru jedhan. Fayyadamtoonni kuppoonni isaaniif qophaa'een nyaata laaqana irratti isaaniif dhiyaatu sooratus jedhameera. Dhimma qulqullina nyaataa kanas qondaala kana gaafannee turre. ይሄ ምግብ ጤናማ ምግብ ነው። ከሰው ፊት ተበልቶ የተራረፈ ምግብ እንዳይደለ ይያዝልን። Nyaatni kun kan haftee namoonni sooratanii irraa ka'an miti. Nyaata nagaa akka ta'e baramuu qaba. Magaalaa keenya keessatti walgahii workshooppii fi konferensii yeroo qophaa'u hoteelonni nyaata akka qopheessan ni ajajamu. Garuu nyaati irraa hafa. Fakkeenyaaf nama 100f yoo ajajame 50 qofatu fayyadama ta'a. Isa achirraa hafedha saamsamee qaamolee hawaasaa guyyaatti tokko hin sooranneef akka kennamu ta'a. Dabalataan hoteelonni fedhii isaanii nyaata dabalataa dhiyeessuuf kan waadaa seenanis jiru. ከዛ የተረፈ ጤናማ ምግብ ብቻም ሳይሆን ተጨማሪ ሆቴሎችን በዚህ የሚገባ ፕሮግራም ላይ እንሳተፋለን። ማህበራዊ ኃላፊነታችን Itoophiyaatti barattoonni kutaa 12ffaa qabxii qorumsa biyyaalessaa isaanii fi qabxii seensa yuunivarsiitii baraniiru. Waggoota kana dura caalaa hammi barataa qoramees ta'e qabxiin galmaa'e kan baranaa olaanaadha jedheera ministeerri barnootaa. Qormaata sababa kooroonaa vaayirasiin asee qorame kana barataan akka biyyaatti qabxii olaanaa fide Biruuk Baalkaachaw jedhama. Qabxiin inni fides 669dha. Barataa mana barumsaa Finfinneetti argamuu fi Saan Joosef jedhamutti barate kuni ammatti waan barachuuf jedhu hin murteessine jechuun BBCtti hime. አባቴ ዝም ብሎ ሶፋ ላይ ቁጭ ብሎ አድሚሽን ነምበሪን አትዛመረኝ ነበር ሰው ጠይቄ ከዛ በኋላ ስናስገባው ነው ያወቀው ውጤቱ እና abbaa koo waliin teenyee qabxii koo gaafa walitti idaanuu 669 ta'e achi irra deebinee ala 3 idaanee mirkaneessine qormaatichi badaa ijaanatti hin ulfaanneef qabxii gaarii akkan galmeessu yaadeen ture akka biyyaatti tokkoffaa ta'uu garuu hin yaadneen ture. Qabxiin olaanaa koo siiviksiidha 98 fide barnoota 3 95 fideera. Barnoota yoon wal caalchisuu baadheeyyuu yeroo dheeraa qayyabachuu kan hin jaalladhu garuu herreegadha. Amma yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa fi Faransaay jiranitti barnoota argachuuf iyyata galchaan jira. Maal akkan baradhu garuu hin murteessine. Harmeen barataa kanaa Dr. Heelan jedhamu. Yeroo ammaa haatii fi abbaan barataa kanaa yeroo Ruwaandaatti hojii hojjetaa jiru. Dr. Heelan akka BBCtti himanitti ilma isaanii akka biyyaatti qabxii olaanaa fide qo'adhu jedhaniin hin beekan. I think እኛ እድለኞች ነን ቢባል ሁሌም ገና ከልጅነቱ ጀምሮ ውጤቱም ቀንሷል nuti carra qabeeyyiidha jedhee yaada ijoollummaa isaarraa qabxiinsa gadi bu'ee ijaa hin beekneef qo'adhu akkas godhii jenneen hin beeknu miidiyaa hawaasaa fedhii hin qabu kubbaama qofa ilaaluu jaalata karaa barnootaas isa qo'achiisne yookiin nama isa qo'achiisu qacarree fi hin beeknu ካልሆነ በስተቀር ሂረቲ ምን እያጠና ነው እንኳን የሚለው ዲቴል አላውቅም Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kan kamiisa galgalaa kanumaan xumurameera. Odeeffannoowwan dabalataaf gara bbcafaanoroomoo.com imaluudhaan argachuu dandeessu. Kan isiniif dhiyeesse ammayyuu taanaadha. Kan isiniif qopheessite Firaa'ol Balaay gama teeknikaan Oskaar Boongaan ture. Boru walitti deebinaa halkan gaarii.